Akkam nagaa jirtu jecha odaa elektirooniksii irraatii irraa guyyaa irraatti wantoota tokko wantoota barbaachisaa ta'an tokko waliin dudubbannaa. Isaanis akkaataa kamitti qarshii keessan akka qusattan yeroo kanatti yeroo itti intarneetii baay'ee fayyadamuu qabdan keessaa yeroon kun isa tokko ta'uu isaanii beekna. Akkaataa kamitti qarshii qusattu. Kan biraan immoo wantoota yeroo isin imoo irratti teelegiraama irratti bantan tokko ofuma isaanii kan daawunlood ta'an wantoonni akkas akkasii miimooriin keessan kan isin jalaa guutuu wantoonni kun jira. Isaan kanas akkamitti akka sirreessitan gabaabinaan isinitti himaa. Viidiyoo kana haala nu caqasaa isiniin jenna. YouTube irraan akkasumas Telegram irraan odaa elektirooniksii, YouTube irraan odaa elektirooniksii subscribe godhaa. Facebook irraanis fuula Facebook odaa elektirooniksii ni qabna. Achirraan odeeffannoo gurgurtaa, Telegramaaf Facebookaan odeeffannoo gurgurtaa. YouTube keenyaan immoo barnoota tokko waan salphaa jireenya keessan keessatti isin fayyadu. Kana waan ta'eef subscribe maamila keenya ta'a viidiyoowwan hojjennu hundumaa argattu isiniin jenna. Amma gara wantoota isiniin jenne kanaatti darbuuf jirra. Isteechuun tooftaalee yookaan tartiiboota jiran hordofaa. Bilbila keenya fakkeenyaaf ni banannaa jennu ani imoo irraan amma wantoota jiran akkaataa kamitti tokko qarshii qusannaa kan biraan immoo stooreejii yookaan kuusaa keenya akkamittiin qusannaa kan jedhudha. Seetingii keessa galtu seetingii keessaatii miidiyaa stooreejii kan jedhu kana seentu tokko fakkeenyaaf auto store kan jedhu kuni akka suurrii yookaan wantoonni garaagaraa otoo isin waanuma isin bantaniif qofa bilbila keessan irratti kuufamu. Kan amma imoo irratti wanti isin argitan hundumtuu deebi'ee bilbila keessan suura keessa jira. Wantoota kana on off kana deebistan ni cuftu jechuudha. Akka amma argaa jirtan kana yoo akkas ta'e jiraate ofumaan ni kuusaa jechuudha. Isin garuu akka kanatti deebistu. Inni kun karaa biraa maal isin fayyada? Daataa keessan daataa baay'ee isin jalaa nyaatu jechuudha. Kan biraa viidiyoo play kan godhu immoo amma only wifi gaafa wifi qofa akka ta'u gootu inni kunis qarshii keessan sinii qusata. Yookaan not auto play jechuus dandeessu yoo barbaaddan jechuun ofuma isaatiin akka inni hin taphachiifne viidiyoo jechuudha. Inni kan biraan maanni clear as kanarraati yeroo akkas jettan amma kanaa fakkeenyaaf meegaabaatiin 26.66 irraa qulqullaa'eera naan jechaa jira. Kuni kanaan yoo dabarru kan biraa maanni Telegram irraatiin akkaataa kamitti akka ammas achirraanis akkamitti akka qarshii keessanis qusattan miimooriin keessanis akka hin guunne akkamitti akkaataa ittiin gootanidha. Isa kana keessas seetingii keessa seentanii storage kan jettu kana seentuu automatic media download kan jedhu kun jira. Inni immoo isa kana fakkeenyaaf akka inni ofii download hin goone iddoo kamirratti akka inni download hin goone gochuun otoo isin hin fayyadamiin jechuun qarshii keessan akka nyaatu hin ta'u jechuudha. Yoo kana cuftan keessumaa waayifaa irratti dhiisuu dandeessu. Daataa irratti see kana cufachuun dirqama isinitti ta'a jechuudha. Ambira auto media play kan jedhu kanas akkuma kana yoo isin amma kana yoo cuftanii jiraattan daddafee akka daataa keessaniitiin otoma isin hin barbaadiin viidiyoon sun taphachiisuu akka inni jalqabu taasisa. Yoo garuu isin akka kanatti cuftanii yoo jiraate immoo akka amma jiru kanatti yoo jiraate immoo ofiisaa hin taphachiisu jechuudha. Wantoota kana kan jiran hundumaa kana irraa cuftuu jechuudha. Kan biraa daataa usage kun isinitti agarsiisa. Wifi irratti daataa irratti wantoota jiran isinitti agarsiisa. Kan biraan inni biraan maanni storage usage kan jedhu kana asirraatti akkuma isin argitan kana Telegram irratti wantoota isin fayyadamtan kun yoo isin akka kanaan tuqxan kan isinitti agarsiisa. Amma faayilonni kun kuufamanii jiru karaa biraa jechuun karaa gara biraatiin amma isin badaa isinitti hin argamu. Garuu akkuma isin argitan GB 1.9 Telegiraamaan kuufamee jira. Ishee kana yoo as kana tuqxan clear cache kan jettu kana yoo tuqxan irraas balleessaa jechaadha. Bilbila keessan yeroo kana firii isinii godhaa jechuudha. Facebook irrattis akkasuma guyyaa itti aanutti isinitti hima. Telegiraamni keenya isa kana ilaaluu dandeessu. Facebookni keenyas akkasuma ni jira. Isas like godhaa nu hordofaa galatoomaa waan nu hordoftanii fi
Viidiyoowwan kana fakkaatuun kan feesbuukaa akkamitti akka qarshii isinii qusatuu fi wantoonni garaagaraa waan isin hin feene keessatti loogiin gootanii yeroo ammaa kanatti keessumaa wantoota isin eeggannoo isin barbaachisu tokko tokko irratti barumsa isiniif kennina waan ta'eef nu hordofaa isiniin jennaa galatoomaa.